waan sobaa waan hinjirre dalagutti hinjiru waan dhugaati nu amanaadha anamma qaaduma baharii jechuudha qaadima kan jaalalaa fi kan kabajaa haalaaf kallattirtanitti isin hawaasni jechuun jaaladha ani nagaa guutuun qaba galatisaaf haa ta'u har'as walitti dhufnee jirra viidiyoon isin qabadhee dhufe kana keessas immoo waan hedduu na ajaa'ibeef na dinqeef akkasumas shamarra kanaa jirti kan jedhuun isin qabadhee dhufe jira warroonni chaanalii kanaaf maatiin taanee nooruu subscribe gochuun nuti makamaadha warroonni immoo maatii taanii hagamma na jajjabeessuudhaan like share akkasumas yaada qabdan saanduqa koomentii irratti naaf kaa'uudha warroonni nobbukee dhaabbattan obboleen koo hundi keessanuu hedduu tokko isin jaaladha hedduu tokko isin kabaja isin jechuun jaaladha meeqa gara ani har'a viidiyoo isin dhufee qabadhee isin dhufee kanatti haa dabarru wanti na ajaa'ibe akkasumas shamarra kanaa jirti kan dinqisiifadhe jechuudha viidiyoo warroota bahartuuf irratti viidiyoo hojjetamee viidiyoo galakkifamee jira viidiyoon suni sababa qubeellaatiin yookaan piraankii hedduu viidiyoon sun dheeratee hanga kutaa 8tti har'a hojii 8 natti fakkaata hanga kutaa 8tti galakkifamee ture jechuudha anis laalee jira tokkorraa yookaan immoo kutaa tokkorraa jalqabdanii yoo ilaaltan isiniif galuu danda'a viidiyoon achi jirti adeemaa ture kamuu hojjetamaa ture piraankii hedduu akkasumas wanta dhugaa of keessaa qabaa jechuudha ani harka caalaa kan ajaa'ibdee Fatihaa haadha manaa Bahar hedduu takkaan ajaa'ibfadhee yookaan immoo shamarra akkasii jirti dheetiin ajaa'ibfadhee jechuudha maaliif ajaa'ibfattee waan jettee maaf si dinqitee isin nan jettanii yookaan immoo haati manaa Fariyaa na dinqituuf Bahar ni lammaffaa fuudhee jechuudha kan fuusises immoo Fatiyaa ofisheetti ayyamtee duraanuu wal jaalatanii akka caalaa immoo ishiin itti murteessitee ofishiidhaa jettee jaarsa ishii jaartii kan biraa itti fuusistee mana ishii fuuchisa jettee fuuchisistee jechuudha. Okay, akka amantaa musliimaatti hanga 4 akka danda'u ni beekaa jechuudha. Garuu yoo fuudhanirree abbaa manaa ishiitu haadha manaa ofii gaafatee niitii lammaffaan fuudhaa niitii lammaffaa fuudhuun barbaada jedhee gaafataa jechuudha. Niti garuu iddoo sanitti immoo isaamti kan gaafate jechuudha iddoo sanitti inni surprise ta'es yookaan immoo surprise ta'e jechuudha akkamitti amanuu dadhabee jechuudha viidiyoo isiniif galchuu nan danda'a. Singalle? Foto nama keeka gubbaa maal gootu? Maal gootu? Mana keetiitti. Teetti taa'aat maaliif godhama? Maal gootu? Xiyyaleen dhiifama itti saniif dalaydee fi dhiyaatee dalage. Kalaas Mustafa amartii fuudhitti kenne haatitti. Akkasiire? Amma dubbiin dhugaa amartii dhugaa abbaa eenyu akka kennu dhugaa takki jiban qabne fuudhitti. Waa kuduratti ana dee amma baana dhaa. Laa isma kennu jalli. Ayaati kan Ayaat baasti abbicha kennu sani kennu gajjadii kabajaa itti kennu. itti kenna Ana miti waan Abbaa sani jirte. hayyee Baas keessaa. wallahi itti taanu tokko san. Illootu ammati. Dhoggin. Surprise! Ana ayati khaya. Ya cucuku. Ana to ayati khaya. Dokuma tu finten. Apa perang kena kau dem tadi? Perangki tu urejam. Amma kadugati. Amma kadugati. Fatiyatan udah sadate kan si sama Amma amarti osoo tinjura Fatiyatti kenniti Fatiyaan siyaafam residi dubbi mimmi esiti jajjabeesti itti akka isaa galutti akka sodaanne ila fuffuuree jira gubbaan Ayyeega. harka nama yeroo tokko Hayyee gaara in sodaatiin dubbiin dhugaadha kan jennetti duraan laal ati quban qabdu surprise takkaffaa mana haatitti hin godhe ani warra haat bira
dhaqeetiin haati dhiifama gaafadhee hayyamsiisee amartii tanallee naabbite ittiin kaayuu jeetiin isii bira kaayetiin isiin na hayyamtee dhiifama naa gootee anaaf isiin fixanneeti har'a si surprise godhuuf mana kanatti argamne nama kana hunda na affeere quban qabanni malee anaatu affeere haflaa wayiin qabaa jeetiin mana kiyya yaame anaaf hayaat qofaa quba qaba Saayidis nu yaamate kaameeraa nuuf martaa jennee yaamanne dubbiin dhugumaa takkan shakkin anaaf hayaat fixannee na hayyamteetiin amartii hunda binnee keeka kanas tolchinee anaafisi wal gargaaran torbaan takka nu bira hin jirtu akkasitti anaafisi torbaan kana guutuu wajji jirra wajji waan hunda qopheessu turre saniifi takka fatiyaan nakka jibu jirti haati nakka jibu jirti jettee nuti illee hin shakkin sodaa takka illee isa keessa hin dhumamin duraanuu ati waan si keessa jiru anis harkeetiin hayaatis waan si keessa jiru wajji haasoyinee waan hunda haasoo isin jidduu jiruu fi waan isin haasoo jirtu duraanis akka wal jaalattanii hayat na ibsiteetiin atis harkeetiin jira amma dura quban qaba saniifuu kalas hayyameetiin ifirraa waan hin godhuween qabaaree hayyameetiin itti ilaalee itti yaadee itti ciisee itti yaadeetiin waa hunda amaneetiin hayyamee har'aan tana kunuu mana kiyyatti hayat wajjin qophii tana qopheessinee akka hamartii sagantaa hamartii kanaatti kaayyattu aruusallee shaallee rabbi jee boodarratti aruusas waa aruusa ganaadha ka aruusaa immoo akka qaadimaate taatee fi jaartii teellaa lammataa akka ta'uu deemtuuf mirkaneessuuf hamartii kanatti kaayachuu deemna sanii fi waa takkan sodaatiin abbaa mana kiyyaa qaalee kanoo jaartii lammataa mana si fideetti laal kabajaa fi jaalalaan hamartii akkatti kaayatu si gaafadha. Waan biraatiin dalaguu fadhee jii malee ani akkaan na yaa jaaladhu maaliif beeyitee odoonatti nimin ammaasoo ni jaalattaa ayattanettee osoo nan gaafatin jaalakkaati jaalattu beekee akkanumatti sii fidee fixee jettee ogguu asoo tolchitee akkanatti himtu piraankiin irra dalaguu deemtamoo yoo manaa'uu gaafattee ana yaa gaafattu hin beeyne yoo manaa'uu gaafatte. Bira naafuus naaf dabarsitee niitiin lammaffaa fudhinaan jetti jedhee baay'ee amanee jira jechuudha. Andoon viidiyoo dhuma irratti hojjetan irratti dhugaa isaa fudhattee bakka dhugaa ta'uu danda'ee xiqqoo amane maleedha. Innis amanuudha itti uffaate jechuudha. Innaa shamarra kanaa argee waan hin beeknee fi kanaaf waan addaan taate shamarra kanaa dhugaa hedduu natti tolte jechuun jaarsa fi niitii lammaffaadhaaf dabarsitee anas ishees bulchuuf dandeesseettee niitii lama ayyamtee wajjin jiraat jechuudha. Baay'ee natti tolte dhugaa baay'ee waan hin argineefin shamarri tokko soo ta'e maal godha dabartee niitii lammaffaan irratti fuutaa jedhanii kan gargar ba'anis jiran isheen garuu fedhii ishiitiidhaan yookaan immoo ofii barbaartee niitii lammaffaa ana ofii haadha taatee jechuudha ofii iddoo isaatti ofii haadha taatee niitii lammaffaa itti fuusiste jechuudha waan hundumaafuu horaa waliin jiraadhaadha baay'ee namatti toltu akkasumas immoo pirankii san keessatti pirankii jechuun tokko naan ajaa'iba tokko jira. Pirankii sanis maal seetan dhumarratti hojjetame pirankii of qubeellaa godhatanii warratan booda pirankii hedduu hojjetan isaan jechuudha. Garuu isa keessaa pirankii tokko bichaatti na ajaa'ibe pirankii aandarrii pirankii ta'e jechuudha iddoo isaatti. Maal isitti fakkaate? Of qubeellaa godhatanii xumuranii booddee Fatihaa fi Hayaat waliin mari'atanii iddoo isaaniitti lola uumanii jechuudha. Lola uumanii maal ta'e gurbichi yookaan immoo bahar pirankii ta'e. Kanaaf pirankii hedduu waan irratti hojjetaniif yookaan qubeellaan kunis pirankii ta'uu danda'a jedhee keessisaan fudhanne jechuudha. Garuu dhuguma isaan achirratti dubbatanii jiran. Inni kun kan dhugaati yookaan immoo qubeellaan harkatti naaf kaa'ame kuni yookaan inni naaf kaa'e kuni kan dhugaaf jettee jirti. Akkasumas Fatihaanis dubbattee jirti jechuudha. Hundumaafuu namatti tolu. Ani waan biraa haasa'uuf himti kan dhufe harka caalaa viidiyoo kana kirritti hojjetan taasisee shamarra akkasii akka jirtu. Alatti dhoksaadhaan ta'urraa hizbiin uummanni haa beeku niitii lammaffaa fuudhi jettee niitii lammaffaa itti fuusistee kanan na ajaa'ibe. Hunda caalaa kanan na ajaa'ibe akkasumas haati manaasaa baay'ee akka amantaa isaaniitti yoo deemanii baay'ee natti toltee jirti.
yani ifatti goote jechuudha dhoksaatti maafni waan biraa hojjechuudha ifatti haa fuudhu na hojii haa jiraattu jettee እንግዲህ አኑማን ጀዱ ጅድን keessan jaalalli haa baay'atu jibbii haa fagaatu horaa bulaa dagaagaan isin jedha humaa jechuun jaalala humaa isin jedhuun qabu baay'ee namatti tolanii እንግዲህ hom bahar niitii lama biraa qabaa jechuudha hundumaafu viidiyoo isaanii isiniif galchaa warri isinitti tolee share like godha yaada qabdan immoo saanduqa koomenti itti na barreessuu hin dagatinaadha yookaan immoo qophii biraatiin yookaan wanta biraatiin qabadhee hamma walitti deddeebinutti immoo isinis nagaan naaturaa horaa nyaadaan Samaaliif nyaata. daabreet mana nurraa daabbaddu wallaa garaa na gubtiin tana wallaa ciccireetin foonsi nyaachuuf hin taa'u maal Fatia. Antuma Fatia maal bu'aana kana dubo mama kuma kana hunda dira kana qopheessee amma dhufte itti yaadite. narraa sa'a sababa keetti kan hundi waan muumeef sababa keetti narraas Akkam. Fatia duba amma hundi kun kijiba jechuudha amma. kijiba dhugaan siitaati gammattee as na dhaabbatta sila Duba Fatia amma kuma kana kilatti baxanii ilmoo namaati ni Fatia amma kana kijibda maal kijibma. ni bochaa zanuu ni bochaa qaafatu ni bochaa nurraa os intalatti Samaal godhi jirta. daabreet na tumuu feeta siisicha Situ mun fadee. na dhoyta si jecha Maaf itti waan akkanaatu as illee. na dhoyta si jecha Duuba maa waan kana goota duraan. haala dheeree si jecha na dhoyta Ayaati jechaa miqaniin si dhawu maa goota waan akkanaa duraan. Na dhoo feeta. Amtee siifin jaaladhee maarreen jettee deebitee ammaas tanaa soita. Israa'el si jecha harka lillaatti sabaa nallaan natu yoo Mati nuyi anablee tanaa fuula sirraa. Ayi. si jecha na dhoyta harara Isi jecha na dhooytaa miti qa nama yaamtee waan akkanaa gootee deebitee maasa si lolta. echiti isaanii baay'ee echiti isaanii bee Atichi baas waan kanuu dalagaati. kana hundaan dalage echiti Akkam kan baasee dalagamu. echiti baasee bareeree har'a jira Ati koo isaanii miti ka icciti salphaadha ka icciti oduu namaa gurgurtee olii gadi deemtee sun salphaadha waa miti. hayyee Icciti baasuu salphaa icciti karaa itti baasantu jira. Amartii hunda bitee dhugaa itti fakkeessitee akkana malee hin baatu akkana malee hin Laala baatu mooraalii nama laattu. mooraalii dhaan Nama dalaga kijiba. ani mooraalii qabu Dhaaba dhugaa dubbiitti kijibaam. kijibee isi tana Dhaaba dhugaa taara kan gattaa qoy dhaaba dhugaa. Duraa himadhu. Fatiyaa maali? Maali bonoon akkana. akkasumalee aramboo hangattumu aramboo Haadha ijoolleetti biteeti. aramboo akkana Fatiyaa amma kun kijiba. Awa maal waan haysita duuba amma. Yoo na dhageenu. Fatiyaa. Walaa dhageenu. Fatiyaa. Sayyid Nadis yani ni sukkaaraan nakka amma Ati na dhagee. intala kan ziyaarku Ati iccitii kee baasuuf akkana gooti bishaan isaa. bishaan Bishaan isaa ganna ganna. haayilaandii banaa jira asumatti afiirumatti afiiki akkuma nama haafuu godhedhis irruma afiidhis Kalas dhiisa gasi. migiya Fatiyaa ati amma qoy isiin ilmoo namaati. Amma yoo wanti kun dhugaa itee kaatee kijibee waati jettuun maaltu dhagama isii osoo gabbaasee sun miidhuu fakkeessu. dantaasii ture hajjees ture dantaasii Waan akkanaatiin dhugaa fakkeessanii waan irratti itti baasanii. ani mataan na dhukkubu jira osoo Itti waan akkanaatiin baasanii. akkana baasanii mataan na dhukkubstii Awa maa nama boojiftu waan akkanaa gootee. Facaati darata kanaati waan nama keessa kana. Waan intaan jedhee aboo waan akkanaan dalagamu nooriidha waan akkanaan nama. isin ajjeesuun fada isin Maa ilmoo namaa boojiftu duuba waan kana gootee waan akkanaa amma duraas nu goosi. ati nan tukin isi tan inni ajjeesaa isi tan maal isi jecha na tuita isi jecha na tumtaan Gattaay. isi jecha na tumtaan Amma namarratti gaala baarii bootara Nam kana. kana doo fedaasaa isi Siin ni dhawee. ajjeesaa sin ajjeesaa Siin dhawee. maana dhaita Siin dhawaa gattaay waan kana dhiisi. Afaan kana siin gattaay. Waan gattaay odeessu. Dhiisba. Firaankiin anumarratti. Birankida Anaaf haati sirratti dalage birankii tana. Amma wanni Ay, baara kas- firaankiidha. Pirankii sirratti dalaganii. Qalabatiinis firaanki. Qalbatiin see biraankiidha. Bishaan asii gannan nixanii waa hunda. Qalabatiinis firaankiidha. Pirankii sirratti dalaganii. Firaankuma dalagu fatima kana hunda baaftee namaa si yaamte kanatti. Birankida. Birankida. Firaankiidha. La la la. Koy gattaay akkasuma. Koy baar. Baar dhagee. Qalabati birankii. Piraankiin kaawwanni ka ammaa ka jarri isin garagaltee pirankii malee ka amartii pirankii miti. Sun dhugaadha dubbiin. Deebisii amartii si. Itti deeffadhu hodho. Itti deeffadhu itti hodho. Oo deeffadhu. Oo itti deeffadhu. Oo itti deeffadhu itti deeffadhu. Laa isaraatiin itti deeffadhu. Adakka itti godhan itti godhu. Oo itti deeffadhu. Barisummaa murattee Laa itti godhu. Itti deeffadhu. Itti deeffadhu kun jaartii bitee turra baase. Akkasii.
Nah, itu dapat dark mode dapat. Sumprank itu dapat. Deebisi pirankii miti kun. Dhugaadha. Akam itu dapat dulu. Dhugaadha. Ali kai. Itu dapat dulu. Alleen kaafai. Si kaafi. Itu dapat dulu. Naa pirankii miti ganaa. Kalas, itu dapat dulu. Ganaa pirankii miti. Mabruk.